Ashamaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii koo akkam jirtan. Dhimma irreecha bara 2018 irratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoowwan tokko tokko isinii qoodaa hanga xumuraatti waliin turuudhaan akka hordoftaniifis kabajaan isin affeeree turtii gaarii. Irreechi bara 2018 haala miidhagaa fi ho'aa ta'een akka kabajamee darbuuf egaa qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu hundumtuu qophii taasisaa turanii amma sadarkaa xumuraa irratti argama. Irreechi hora Finfinnee kan bara 2018 fulbaana 24 bara 2018 magaalaa Finfinnee hora Finfinneetti kan kabajamu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun akkuma waggoota darbanii itti aansuudhaan ammoo irreechi hora Harsadee fulbaana 25 bara 2018 akka kabajamuuf saganteeffameera. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo dursuudhaan akka ifoomsametti egaa akkaataa kanaan ayyaanni irreecha baranaas wal duraa duubaan kan kabajamu. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa dabalatee qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu hundumtuu irreechi haala miidhagaa ta'een akka kabajamee darbuuf egaa qophii gahaa taasisaniiru. Dargaggoonni foolleen Oromoo akkasumas qaamoleen dhimma kanarratti xiyyeeffannoo taasisuudhaan hojjetan tajaajila kennitoonni adda addaa qophii akka taasisan beekamaadha. Magaalaa Finfinneetti keessummoota irreecha kabajuudhaaf gara Finfinnee dhufan simachuudhaaf qophiin gahaan taasifameera. Keessumattuu ammoo egaa qophiin kun jiraattota bulchiinsa magaalaa Shaggariin dursuudhaan akka jalqabame ni beekama. Qaamoleen adda addaa keessummoota dhufan haala miidhagaa ta'een keessummeessuudhaaf qophaa'aniiru. Dhimmicha irratti mari'ataniiru. Hubannoo gahaa uumuun danda'ameera. Egaa keessummoonni irreecha irratti hirmaachuudhaaf biyya alaa fi biyya keessaa walitti baba'uudhaan Finfinneetti argaman akka simatamaniif qophiin gahaan taasifameera jechuudha. Akkuma yaadatamu egaa irreechi hora Finfinnee waggootaan dura magaalaa Finfinneetti wayitii kabajamuu jalqabutti yeroo jalqabaaf sanatti jechaadha. Waggaa 150 booda wanni ta'ee darbee ni yaadatama. Keessumattuu ammoo jiraattonni magaalaa Finfinnee kanneen hojiiwwan daldalaa adda addaa irratti bobba'an suuqii isaanii cufachuudhaan haalli miidhaa ittiin geessisan akka ture ni yaadatama. Keessumattuu bishaanumallee bitachuudhaaf kanneen ayyaanicha kabajuudhaaf dhufan hedduu rakkatanii akka turan waan yaadatamudha. Inni kun darbeera jechuudha. Waggoota dhiyoodhaa asitti ammoo ayyaanni irreecha hora Finfinnee sabaaf sablammoota hedduus hirmaachisaa jira waan ta'eef guutumaaf guututti haalli jiru jijjiirameera jechuun ni danda'ama. Egaa baran ammoo ol ka'iinsa Itoophiyaa mata duree jedhuun irreechi hora Finfinnee fi hora Harsadee akka kabajamuuf qophiin gahaan taasifameera. Egaa tokkummaa biyyaa mul'isuu keessatti irreechi shoora olaanaa gumaacha waan ta'eef kanaafis itti fayyadamuuf akka hojjetamaa jiru ni beekama. Haalli qabatamaan yommuu ilaalamu magaalaan Finfinnee egaa akka kanaan dura miti kan jirtu jijjiirama olaanaa mul'istee jirti. Keessumattuu hojiin misooma kooriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamee waan baay'ee jijjiireera. Keessummoonni ayyaana irreechaa irratti hirmaachuudhaaf gara Finfinnee dhufan kana hunda kan daawwatan ta'a jechaadha. Misoomni turizimii Finfinneetti finiinee jira. Dhaabbileen daldalaa adda addaa, hoteelonni garaagaraa kanneen tajaajila dhiyeessan kanarraa kan fayyadaman ta'uu jedhameet eegama. Kanaafis of qopheessanii akka jiran ni beekama. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Bishooftuuttis egaa fulbaana 25 bara 2018 hora Harsadeetti irreechi ni irreeffatama. Sirna kanarrattis akkuma barame Oromoota miliyoonaan lakkaa'amanii fi sabaaf sablammoota hedduutu hirmaata. Magaalaan Bishooftuutis kanaaf si'aayinaan akka qophooftee jirtu beekamaadha. Jiraattonni magaalaa Bishooftuu akkuma kanaan dura keessummoota isaanii simatanii keessummeessuudhaaf qophaa'anii jiru. Magaalaan Bishooftuu kanumaan durayyuu kanaaf mijooftuudha waan ta'eef waggaa waggaadhaan
keessummoota simachuudhaan beekamti. Egaa hoteelonni adda addaa akkuma magaalaa Finfinneetti ta'aa jiru jechaadha. Bishoftuttis hoteelonni qophaa'aniiru. Dhaabbileen tajaajila kennan kan adda addaa kanarraa fayyadamuudhaaf diinagdee isaanii babal'isuudhaaf hojjechaa akka jiran carraaqaa akka jiran ni beekama. Ayyaanichi karaa naga qabeessaa fi tasgabbaa'aa ta'een akka kabajamee darbuufis egaa qaamoleen tasgabbii kan mootummaa qophii gahaa taasisaniiru. Foollee fi dargaggoonni Oromoo qeerroon qarreen ayyaanni irreechaa bara 2018 otoo hin gufatin rakkoo tokko malee haala milkaa'aa ta'een akka kabajamee darbuuf qophii gahaa taasisaniiru. Keessumattuu dargaggoonni bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti argaman kanaaf qophii gahaa akka taasisaa jiran tibbana himaa turani. Inni kun egaa akkuma kanaan dura kan milkaa'uudha jedhameeti kan eegamu. Egaa carraa jirutti fayyadamuudhaan humni diigumsaa miidhaa geessisuudhaaf socho'uunsaa hin oolu. Kan ammoo kan qolachuu danda'u humna tokkoome qofaadha. Uummanni Oromoo akka kanaan duraa bibittinnaa'ee ilaalcha siyaasaatiin wal qoodee haalli ittiin jiru gonkumaa hin jiru. Oromoon hundumtu irreecha irratti tokkodha. Tokkummaa kana egaa diina isaa qolachuudhaanis kan mul'isu ta'uunsaa ni beekama. Akkuma kanaan dura akkuma waggoota darbanii jechaadha. Irreechi hora Finfinnee fi hora Arsadee karaa milkaa'aa ta'een akka kabajamee darbuuf hundumtu shoora irraa eegamu gumaachuu qaba. Kana hojjechuudhaan irreecha hora Finfinnee fi irreecha hora Arsadee miidhagsuu fi addunyaatti mul'isuun ni danda'ama waan ta'eef hirmaachuun barbaachisaadhaan jedha. Gama kootiin xiyyeeffannoo koo dhimma irreecha bara 2018 irratti taasisaa jiru kana oduun xumuriniin dura wantoota irreecha baranaa adda taasisan tokko irratti yaada qabu suni qooda. Egaa irreechi baranaa adda kan ta'u waan baay'eedhaani. Kan jalqabaa hidhii haaromsaa waggoota 14 oliif ijaarsisaa gaggeeffamaa ture xumuramee waytii gammachuurra jirrutti kan kabajamu ta'uunsaa irreecha bara 2018 adda taasisa. Kana malees ammoo egaa magaalota adda addaa keessatti Finfinnee dabalatee jechuudha hojiiwwan misooma koriidarii babal'atanii magaalonni akka miidhaganiif jiraattotaaf kan mija'an akka ta'aniif hojiin qabatamaan hojjetame bu'aan kan ittiin argame ta'uunsaas egaa wanta adda taasisudha jedhamee kan yaadamudha. Kana malees ammoo egaa magaalaa Finfinnee keessatti hojiin hojjetame kan misooma koriidarii jechaadha. Haala dinqisiisaa ta'een hooggantoota biyyaalee garaagaraatiin yeroo itti dinqisiifatamaa jirutti, yeroo itti ajaa'ibsifamaa jiruttii fi daawwattoota adda addaa simachaa jirutti kan kabajamu ta'uunsaas irreecha baranaa adda taasisa. Akkuma jalqaba irratti isinii kaase egaa hirmaattonni ayyaana irreecha bara 2018 kan hora Finfinnee irratti hirmaachuudhaaf gara Finfinnee dhufan jijjiirama magaalaa Finfinnee keessatti qabatamaan mul'ate kana ni daawwatu jedhameeti kan eegamu. Egaa jala bultii irraa eegalee magaalaan Finfinnee jiraattota akkasumas keessummoota naannolee fi magaalota adda addaa irraa sadarkaa idil addunyaatiinis biyyaalee adda addaa irraa dhufan ni keessummeessiti jedhameeti eegama. Egaa wantoonni kun irreecha bara 2018 kan hora Finfinnee fi hora Arsadee haala adda ta'een kan mul'isudha jedhameeti kan yaadamu. Egaa dhimma kanarratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoowwan isinii qoodu gara fuulduraattis kan itti fufuu ta'u jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota koo waan nu hordoftaniif waan na dhaggeeffattaniif hedduun isin galatoomfadha. Chaanaaliin kun namoota biroo birattis akka beekamu danda'uuf laayik sabskiraayib godha. Namoonni sabskiraayib gootan hedduun isin galatoomfadha. Kanneen hin goone immoo akka sabskiraayib gootaniif keessumattuu immoo laayik jechuudhaanis namoota hedduu bira akka ga'uuf shoora keessan akka gumaachitaniif waan isinitti dhaga'ame irrattis yaada keessan akka barreessitaniifin kabajaan isin affeera. Waan hordoftaniif waan na dhaggeeffattaniif irra deebi'uudhaan hedduun isin galatoomfadha. Fayyaa ta'aa. Baga geessan irreecha bara 2018
nagaatti.